Guyyichimmoo guyyaasti fakkaate. Manni ayyareen jiru? Naannoo dhaqanii guutu. Namni saantimii tokko hojjeta saantimii tokko hojjennu. Siikooti dur isa baajaajii barbaaduun baqatan. Silaa isaan hin barbaaddeeti warra kaan dhiise. Hojiin keenya waan ture yaabee. Akkasuma takka takka ayyariin nama madaame iddoo mandaana waan si qofaaf neema. Maal tokko immoo qabaa naan bilbilee eegaan jira. Bakki irra hojjettooti warra kontiraata faana hojjettooti sasii hoyyoo hojiin jiru. Kontiraata maal hojjetta? Kontiraata eessa hojjeta? Sooressa seenaatu birrii baasatti wanta hojjetta amma. Dhugaa amma sooressa nama. Hello. Hello. Oye, nagaadha miti. Akka waadaa ku jirtaa? Jirtaa si jira dhugaa rabbii. Maanni ati nama Ashfee bajaaji. Si yaadee miti dhugaa rabbii siin bilbila reeni xinnoo immoo gaajira miti ree. Haala ijoollee bajaaji ga. Rakkoon qabu baay'ee qoosatti laa qoosaan kennumu bajaajii sadaaf jirtaa bakka hojii nageessita jedhanii. Okay, dhufee si fuudhu? Kottuu na fuudhime. Kan inni siif hin dhumne eenyuuf hin dhufare? Solee haa ta'u waadaa koo naa jiraadhu malee. Ishi ani illee siin jiraadha atis naa jiraadhu kaa. Gaafa bilbila sitti haasa'umu jechuudha. Keessi kokkuma nama aannan dhugee na qabbaneeffatu. Mo'anni sagalee. Maal jettu? Anaanillee akkuma kana keessumaa baay'ee na qabbaneeffatu gaafa si waliin haa ta'u. Aannanuma wayiiti. Asii mataa aannanii jedhee yaade. Kilaaqoo isaan kennamu kontumii hojjetti natti barfachaa jiraati. Dhufaan jira achumatti na eegi. Tolee haa ta'u waadaa koo. Dhufe. Beektu tokko jirti. Anko bilbila jaayara afaan na jaayara fuuna. Beeki qoostaa qoostaa. Afaan shuweerii Silkii. Urgoo koo hin qaban. Nunnaare. Qoostaa. Urgoo. Ana namti naan bilbilum tokko guyyaa marra namni naan bilbilu. Wajjin deemnee dhumna. Naa daddabarsi bennaa. Maal si dabarsa deemnee dhumna waan tokko hin dubbattu. Na ilaala. Kom, jirta? Maalidha? Kastaamarii qooti. Nagaadha miti? Bareedduu reefuu maal ishee bakka buskuti. Akkamatti? Maanni sagalee malee yaade. Maanni sagalee koo yaaddee yeroo itti nama. Siin bilbila tureeni beetta gaa kontiineritti kana nooyitii guyyaa guyyaa.
Kanumaaf jedhee. Akkamati? Situ kan. Amma si jira. Maasitti bareedee moo? Beekaadha. Beekaadhatti bareeda. Wal guddaachuu kumaani. Laakki akka bareedu. Hojiin akka maali suuqiin deemne? Suuqii irraa kun deemumaaf asii bilbileen jedhamanii. Ana tu suuqii masana qubaatti. Asuma keessa oolu. Ana duwwaatu argite guyyaatti. Asootti na giduubi. Hojii dhiisu. Maasii gochuun qabaate. Gaara bisi gochuun qabaate. Ani mucaan gochuu qaba. Beekta turte? Hayi laakki anuma. Sidiisuun qabu dhugaa. Maanni. Kanuma illee gurguramne kontiineritti kan. Narraa immoo si qabee. Si qabee duwwaa daaree. Na takaale malee. Maalti yaadu maalti hojjechi. Akkam reetu. Si jira qabu. Makan. Rakkoon tokko jechuudha. Badde. Eessatti badu? Kanarra akkamitti? Kanarra akkamitti sitti mul'atu? Kanarra dhufee jechuudha. Mana keessa balbala dhaabadde namicha wayii gannatti ba'e. Isa booddee obboleessuma kee taa'ee dhiisee si waamu dhiisutu hin jedhu yaadi koo lama na ta'e dhiisee darbe. As naannoo keenya turte kaleessa? Mana keessaan baharriirran ture. Maamnaan bilbilli reema. Si bilbiluuf tureeni gannatti beeyanu maal dhufee baarri ragee namni wayii gannatti baanaan isa booddee sin gaafadha deemtee wal fakkaattu garuu. Wal fakkaanna. Obboleessa qabdaa turte? Obboleessa. Hin qabdu? Maannoo obboleessa. Xiqqoo afaanitti na qabate asichatu. Na barsiifta deemu. Sin barsiisaa? Tole kaasuman si barsiisaa rakkoon hin jiru. Obboleessa een jedhama garuu. Daandii jedhama. Daandii gaa karaamatti beennaan maqaa namaa ta'ee seera. Obboleessa keeti? Obboleessa koo. Akkatti nimne garuu. Akkatti nimne. Maal? Amma ni badi waliin fuunu. Qoosaan barbaanne dha. Puchuun kan barbaanne. Yoon heerumeera ta'e maal goota mati? Achiina fuudhe laa qottoo. Toon heerumeera ta'e. Baabana qabdi. Maasi dhukkubaasi. Sirriitti riba waan rafee keenyatti fakkaanne anaani. Irraamne sirriittati. Sirriitti waan rafee keenyatti fakkaanne. Yoon heerumeera ta'e maa jettee? Eegaa. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Qoosaa akkasii dhaga'uun qabu. Naman jaalladha irratti minuman qabsaa aarsaan itti ta'a. Aarsaa? Aarsaan taane si kaffalchiisa kunillee. Nan kaffala qaba. Garuu mee xiqqoo Aarsaa ta'e kaffaltee maal argatta reesilas? garuu xiqqoo ishee irrisaa osoo deemte gaariidha. Haala kanaa waan miidhamtu natti fakkaata. Qabsoon gara galti deebi'ee. Hir'isuun qabsaa rabbi. Maal jette? Qabsoon kun itti deebi'ee. Baay'ee qosa. Kan hin jedhutu si fuuchuun gaammachuudha naa. Galgala yoon galee abduuni. Hojiin rafaa. Ganama yoon ka'e si hojiin. Waan harka koo qabdee hojiitti kennaa dhufatti fakkaata. Maal taati ammuma kan inni irraa si qabachuudhaan. Si jaalladheen jedhe wanti itti kuusa. Baanni abbaa manaa qabdi miseen. Maalaasaa. Isheen abbaa manaa qabdi siin. Maal tirtu. Qosa. Ani qoosu garuu. Maalchuudha? Haadha manaa daandiidha. Beekaa manisee. Maalchuudha? Waa'ee maal haasoftaati? Naabuu taammatti bu'ima. Abbaa manaa qabdi hin jedhu. Naabuu hin jedhe. Amma abbaa manaa fiddeefi. Dhiisi dhuguma daawwaadhaa koo. Maalchuudha? Sitti miiraan sila yeroo baay'een si yaada naan jettu xiqqoo si hir'isaa deemte. Amma abbaa manaas qabaadhu as hin jaalladhe qaba. Ani sin jaalladha garuu abbaa manaa qaba waadaa koo. Maalifitu garaa wal boqorsina ati maal taateeti? Naaf naan buutu. Dhiisa taa'u. Dhugaa jiru sitti miima. Amman deema. Achiin si gahee saboo hin mari'an as. Sotanne mari'an. Andai mati.
Amma mana biraatti geessa. Isi ammallee kunoo mana bakkee geera waan ta'eef waadaa koo furganama jechuudha. Abbaa warraa koo hojii deemaa laaqan akka durii hin galu eessaas si fuudhu. Kanaafiyyuu ganamaan dafee. Garbaa tokko. Maaloo asumaaf waan darbe maamol yaadachiisa. Na jaallattee dhuma abbaa manaa kan qabdu. Maal kun immoo waan beekamaadha. Kanaafuu furganama dafatu yeroo dha. Ganama Yeroodhaan jetta. siin bilbilaati bilbila koo eegitti dafii godhu. Suubiin dhufa maaf achuma geeruma achi dhuunaan. Amma na dhuggattutti maal Amma moo borichaa ta'uu dhiis maaliif? inni borii gara biraan. Maaf ol qorraa amma daandiirra jirra mi'eeti maal taate? Nama sodaata. Maatiin sodaadhee Abbaa manatti garuu. naannoon keessa jiraadhu keessan tokko yoo borii amma galgalaattiin galu laaqanii galu jedhee natti daandii dha'ee. Kitaaba dubbisaa deemu sana karaarra yoo deeme kanaaf yoo deeme. Mana keessatti iyyuu akkasuma daqiiqaa tokkoof bilbilarraan dabarraan yeroo man qabdu. maaliif Akka immoo sanitti cimaal. isa moo qixxee dhumti isaa hin jiru utuu isaan nan gammachiisu ta'eef maa badiira. Si kofalchiisu kan immoo jira mitiiree. Naan jiraadhu waadaa koo amma kana jedhu sa'aatiin inni laaqana galu ba'aa jira waan ta'eef dafee mana deemaa burqana. Bortisiif haa ta'u maaliif maaf jirta? Sodaa tosuu bilbila. Anillee keera maali daandii koo anuma tokko yoo boqotte maal rakkoo qaba amma namni barii lafa amma yoo nayyan daakoo kaasa dhuftee tila teessee mi'eeti. Amma kitaaba kun tokkii ta'e maas baa'oo waa'een kitaaba kanaas. Maali kitaaba maal taati sammumti keeyyuu amma kana dubbiftee sii fudhata amma ganama galgala saatilaa kanaa galtutti yeroo hundumaa maali? Waan ajaa'ibu nuti maal seenaa barachaa guddateera. Akkas jedha Taaddasaa Birruu yeroo dubbatu barachuu ijoollee isaa barsiisuudhaaf jechetu ofii isaatii bosonatti galee yeroo isaa kennee ofii isaatii bosonatti galee ijoollee isaa barsiifachaa ture hin sii galee ramne kun immoo akka nuti of barree akka nuti waa'ee keenya barree waa'ee keenya haasofnuudha maalan dubbisaa jira waa'ee gara jabeenyaa abbootii hirrii durii waan dubbisaa jiran kun maaloodha seenaa kana baru malee har'a garaa namaatti jabaachuu hin yoon kana beeku malee waan isaan achi jees gochaa dhufanii beekeetanii ofii kootii sanarraa adda ta'aa jiru.
Silaa waan sammuu kee kana keessa jiru osoo baasanii lafa kanarra diriirsanii waan lafi kun yoo fudhatu natti hin fakkaatu. Ani garuu kanan siin jedhu suutuma suuta kitaaba kana dubbisuu irriti. Waan tokko situmila namni kan inni sammuu isaa bal'isuu danda'u saayikoloojikaalii namni kan inni guddachuu danda'u yoo dubbiseera. Akka kitaaba kana maal jedhaa kitaaba sana seenaa Oromoo tuulama siyaasa Oromoo tuulama sirna gadaa keessatti jiru. Jildi tokkoffaa isaa irrattis kaasaa ture, jildi lammaffaa isaa keessa jira. Nama hundumtuu dhaloonni hundumtuu hidda seenaa isaa hidda dhaloota isaa beekaa jiru dhufetu nama tokko nama gaarii jedhame. Maqaan abbaa isaallee sirriitti himachuu kan hin danda'u yoo kitaabota dubbiseera. Ni warra kamiyyuu fakkeenyaaf maca warra macaa keessaa warra akkam akkan ta'e amma mana amma maatii keenya amma eessaatti amma mana itti ol galuutti beekaan isaan fedhe dubbiseetan. Kanaaf dubbisuu amma waan asitti hir'isee qabaa. Garuu amma kitaabni kun si biratti iddoo qaba ammaa kan si biratti iddoo dhabe. Amma kitaaba kanaaf iddoo laattu anaaf iddoo naa laatta. Yoo na faana kolfitee taphatti maal rakkoo qaba. Iddoo ciisicha kee balleesseera. Iddoo ciisicha kootu natti balleessiin jechuu koo miti. Iddoo ciisicha kootii natti tolaadha. Garuu maal ta'a yoo wajjiniin kolfinee taphanne waan jedhamuuf. Yoo wajjiniin kolfinee taphanne ani akkamittiin jaalala kee hirmaadha. Ani walii wajjin kolfinee taphachuudhaaf yeroo siin kennaa. Inni guddaan immoo bu'aa kitaaba kanaa kan ta'e iddoo ciisicha kee tolchuuti. Sana yoo kan hin fide dubbisuu keessaati. Asoosamoota garaagaraa. Seenaawwan jaalala akka xiinxaltoonni jaalalaa jedhanitti sana hordofee ani jaalala keessi mirkaneessaa jiran. Maal asii godheman akka hiriyoota koo warra kaanillee bakkeedhaadha. Kana yaaddeeraan takka iddoon hojii kootii amma bakka inni fagaatu beektan. Isa sanaaf jecha jaalala kee kabajuudhaaf jecha waan dubbisarraa muuxannoon dubbisarraa saayikoloojikaalii waan hubadherraani siif qoodee yeroo koo qoodee achi ijoollee wajjin bakkeedhaa fayyadamuu dhiisee hiriyoota kootii wajjin bakkeedhaa fayyadamuu dhiisee laaqana yeroo laaqana waan ittiin gala yeroo hundumaa. Kun bu'aa dubbisuu qooti. Isoo daandii koo dhugaa dubbachuudhaaf waan natti hir'isite tokko siin qabdu, waan natti balleessite siin qabdu. Maalumaaf wajjin kolfinee taphachuu dadhabne jedheeni malee wanti tokko wanti natti badeechu dhugaa rakkee. Isaafis waan kanatti madaalattee guyyaa tokko bakka bashannanaa baay'ee soo qabnaaf mootiin qabeenyaa keenya soo bakka bashannanaa nuuf baay'isaniiru. Deemna. Tolee tokkoon ta'ee jireenya waanii dafee bahuutu rafuutti barfate yaada. Siree maaliillee qopheessaan qopheessu fayyadamaa yerootu nagee waan yookaan fayyadamaa. Maalitti nyaattee hin deemtu moo? Xinnoo sinaa riifadha. Xiqqoo mashee wanta dafee bahu. Lakki laaganaa hangaluudha. Kanaafiyyuu ciree qopheeffadhuuti. Tolee haa ta'u sammuu galgala dafii gadi gaha. Tolee haa ta'u. Jalaa Abshirratti maal taateetu? Jali gaanagaan. Waadaa qofan bilbilaa laaqanan galu. Nu kaleessa shakkeen ture. Amma dafii mana kana sirreessee yoo hojjannee Kamnaa jirtaa waadaa koo. Jira maalli bilbilli kee monaa ba'u dideen rakkisaa ture. Ani amma kanan siin jedhu manaan baaleewne amma dafiitii mana kottu. Maaloo dafii kottumii amma daandiin manaa ba'eeraa cireellee nyaatiin deemeeraa kana siin galu naan jedheera waan ta'eef dafii amma kottulaa. Hin galu naan jedheen. Dafii kottu qaba. Babu, mana tinggal di sini? Mana tinggal di sini? Adaf. Seeni waadaa koo maali? Maratuu koo. Si gubbaan mandina godhe. Waan beekaa jira. Gammati. Kamme. Maaloo maal taatiin turtiin? Ture?
Maal jedheesitti babetta? Waanuma jedhu qabu. Akkanitti si yaade. Ani Akkuma gubbaa inni si yaade. bakkee qoosaa kee akkanitti si yaade. Ani Akkuma gubbaa si inni yaade. bakkee qoosaa kee yaade sitti himuu hin danda'u. Sila yeroo mati bilbilaan taasifnu kan hin jedhu. Nufaa garuu namchisu. Inni laaqana hin galu erga jedhee hin galu. Beektamni maanni Amma mugaadha. sirriidha dubbatee kee. Najalaan mukaayinii. Saayikooloojii waan ta'eef na hidhadheeni. Ati immoo saayikooloojii kana finyuma wayii gootee morma keetti akkas gochaa Bee natti marakaa yoo natti maraka min godhaa. amma kana jedhu mukaayinii taa'ee dhaqee nyaata bareedu. Waan tokko hin barbaadu. Nyaata asuma jira. Asumaan nyaannu. Ati boosina qoosaa kennu. Taa'uu kennu waan wanti barbaadu. Taa'unis nyaata ta'e yoo jalqabeessi jira. Maaliidha sitti bareedee dha? Maalatti bareedee man si eege beeka. Bareedee. Wal Siini sitti bareedee maal si dogoggorsuuf biti maal? Anammaa maallatti bareedatti. Sitti bareedeera kana namoonni si Akkamitti? sitti bareedaa ko. Ani chaapistii gara mufti baastee. Itti baay'ee fidimi erga kee. Irraa laallatu. Fidi kaarta kee waan sitti agarsiisu fedheef. Oof! Arkiteektaa Midhii bareedaa gaafa qaba. gidduu isaatti si mallatteessaa. Chaappaa kan godinaa Maal ta'a osoo na haala mana keetii. Ani yuutuun dafee utuun isin fuudhee si argeera ta'e isin fuudhee. Sila akka kana kolfee taphadhee. Omaa rakkoon hin jiru mee jira? Wali tokko tokko nama mana boo'ichaa jirti fakkaata jireenya mana keenyaa. Maali karaarra yeroo kan sa'aatii minii ilaalaa jira. Kan sa'aatii tabii. Kanuma ga'a. Dubbisee fixaa garuu muka. Isaa irraa waliin jedhu. Maal? Saayikooloojii numa dhuge kaan akka kalama bishaan dhugu. Siyyuu si obaasaa jira. Maaloo dhiisii. Ati akkamitti dubbisuun bareedee amma yoo naatti erginni yeroo hundaa kitaaba dubbisatee ati akkamitti dubbistu? Isaaf iyyuu nan jibbeessan ofii gooti dubbisu mini. Ati qoosaa jaallattaa? Kaanusuma qoosee taphadhee natti tola inni garuu waa inni taphachiisu maal hin beeku. Seenammoo jechuudha. Abjuu keessatti dhufanii qaban. Naagalaatti. Bareedaa kooti akkasuma gaafa. Kan kee ta'uu kooti kan natti tolu. Kan kee ta'uu kooti. Yeroo bareedaa mana jettu jechuudha. Naammadduudhaanis abdeeratti balbeeta. Maarreeyyoo naammatti maal rakkoo qaba. Guyyaanarraa kun adda natti fakkaata. Guyyaa bareedaa guyyaa ajaa'ibaa. Akkuma yaadeen beeku. Akkas taa'ee. Yaadatta gaafa sana baajaajii keessatti. Abbaa manaa qabdee mucaan dubbii nutti kaasee. Arkiteektanii akka mukkallii ta'e wanta sammuunsaa waan hirriban kuufiin ga'e baanatti fakkaataa ture. Matuma shakkitee turte. Akka bareedu. Baay'inatti waa'eera yeroo itti dhagaggabatu. Silaa qoosaan kennu wasimoo. Amaaf hin jennee. Akka bareedu. Sichira kun. Maal taati kolfi qoosaa inni kolfuma kolfu. Inuma kolfitaa? Si kofalchiisuuf qophaa'ee dhufe kaanii ganamaa kaasee akkamitti akkas si kofalchiisu jechuudha. Kolfuuf qophaa'ee akka kanatti inni si eege. Sirriirra taa'ee jechuudha. Abjuun natti fakkaatee noormaalisuma taa'udha ta'e beeku. Sirriirra taa'ee akkasii haammatee tiraasii haammatee takka akkasii qophaa'aa. Maarree kun ammas na hammattee kuftuu iyyatimmoo. Maali? Amaaf akkuma jirta. Abjuuchammoo manaa raawwate. Inni needee galgala abjuu'atte akkuma kunoo. Garaa kee qulqulluu abjuuttee kanaa. Waan tokko hin qabu garichi qulqulluudha. Qulqulluudhani. Akkamii daree? Waliin darba. Asuma turraanis. Jechuudha waan akka tasii. Achitti ol dabarraan dubbiin kun hin cimti waan ta'eef. Waan tokko wanti cimu hin jiru. Waastinnaa isaa nan fuddaa qaba. Waan cimutti gaafatamummaa isaa nan fuddaa. Fudhiisi bareedaa. Asuma turreetti akkuma ishee taphannee. Asumatti taphannuree. Asumatti taphanna maal? Maaf inni sisirradhu dha. Sisirradhu qaamaanni. Jechuun jeeqamu keerra. Akkam? Garuu toon darbee. Jeeqis kun dabalu jeeqii koo maaliif beektaa? Sin barsiisudha iddoo argamu. Sireen maal? Maal rakkoo maalii qabu? Manuma namaa gaafa dhiqan siree abbaa manaa fi haadha manaa irraan taa'ama. Kottu rakkoo hin qabu hin jedhee. Asuma taa'ee maal taatee? Maal taateeti maal rakkoo maalii qaba?
Ana mara fira fira Nama jaalladhe gochaara. na waamte anis jaalladhe dhufe ergi jaalladhe wal waamne maaf wal boqochee. Manni boqonnaa dhafa hartaa? Boqonnaa tasgabbii sabiyya lafaan jirre tokko jechuudha. Tasgabbii sabiyya lafaan jirre sajee qaba wayi tokko bittee isa keessa jira. Si qofa miti ani yoo firoonni kutaaraniif noo. Amma kalma sirreeffadhu. Asitti naa ta'uu didee. Maammata ol dhukkubsinaa. Maali waadaa koo? Aku jatuh. Mana kuliah? Baru. Untuk kuliah. Kau tu date aja sih, kan? Wanta hin jirre miti wanta sochooti. Waanuma jiru. Suutee tasgabbaa'een siin jedhu. Boqonnaa argadhu. Yaada keenya jedhu. Taa'ee deebii. Kophee keessi fiduu. Maal hojii na waamte wanta hojjetu. Geessitti waa. Maal godhaa? Waan asitti mun inni geessuuti. Hamman dirqamanis si loluun qaba. Si dha'uun qabaanis. Waan itti balleessiteef anis itti balleessuun qaba. Kanaaf wanti ati goote waan tokko wanti na gaddisiisu hin jiru. Namni yoos. An sitti haaraan jiru. Naarinani kolbii ta'udha. Si galeeramni sirreeffadhu. Akka kee wadha. Jala suffadhu rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Maru. Mana nyaata amma dhufe amma nyaadhee dhufe. Amma dhufte. Amma nyaadhee dhufe koo. Waan jiru? Tole fiduu. Awwan tokko barbaadu. Maaliif Yoo siin nyaata jedhani taa'i. Nyaataati. Baay'ee sii kuma. Ay homaa amma nyaadhee dhufe. Atau guyyaa biraa deebiitee nuti? Maal godhe wanta homaan goone kitaaba kanan dubbisa deeni. Kitaaban dubbisa deeni Kitaaba dubbisaa turte mini. Rakkoon qabu maarree dubbisaa turte. Rakkoon qabu homaa. Waan tokko goone Asitti naarreen. Akkati waan goone naa galeera beeka. kitaaban dubbise ilaasa sana sa gidduu dubbise. Ammai baay'ee tasgabbaa'eeti. Miira keessaa bahiiti. Guyyaa biraa deebii kottu. Si geggeessu. Homaa rakkoon qabu. Guyyaa biraa deebii kottu. Ani poolisa kee taa'uu keeti. Barbaadin. Badin. Wayii danuu. Tokkoon ta'e. Ifa manaa godhi daandii. Rakkoon tokko hin jiru. Homaa tokko rakkoon qabu. Baay'ee kan balleesse beeka. Baay'ee Maal sakka balleesse? dogoggoree beeka. Hin balleessine. Waanan gochuu hin qabne waanan godheef ifa manaa godhi bareedaa ko. An dirqama si arrabsuu hin qabu. Saayikoloojikaalii sammuun keessatti himuu qabaa. Ati beekuu danda'u jiraata. Balleessaa kee kanarratti anis yoon waaf akka goote jedhee sitti reekkamee diigumsaa dhufaan. Bartee nu battoottis balleessaa jira. Kanaaf isaan sitti dheekkamuur sammuun kee yaadni keef qalbiin kee sitti dheekkamuu wayii. Sii galeeramni amma homaa tokko hin ta'e. Deemee uffata kee jira. Uffata kee jira dhuftu. Bu'aan dubbisuu kooti. Kallattiidhaan nama natti balleessetti akkan hin balleessineefi
nama na waraane akka ani waraanneef. Waan dubbisu murtii sirrii bagan dubbise. Bagan dubbise. Yoosu akka namni badheessaa isaarraa ofii isaatii qabu. Saayikoloojikaalii sammuunsaa akka namni isa adabu akka inni itti eegamu yoosu gochuu danda'a. Sichanuu dubbisa. Dubbisa. Maleta sandane mai kari, nanar gesana tunate saiko.